Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa'eel Mooqilxuu Baha Oromiyaa aanaalee Harargee lixaa keessatti galmeessaa jiru hordofuun humnoonni bilisiginnaa nama mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuu jalqaban jedhu jiraattonni Muhammad Faantallee jiraattota dubbisuun gabaasa bal'aa qindeessee jira. Ajjecha Oromiyaa bakkeewwan garagaraatti raawwatamaa jiru ajaja bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin akka ta'e miseensota paarlaamaaf caffee Oromiyaa kan ta'an hangaasaa Ibraahimii fi taayyee danda'a saaxilaniitii jiru. Abbootiin gadaa karrayyuu kan ajjeefaman ajaja itti gaafatamaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Komishinar Araarsaa Mardaasaatiin jedhamaa jiran gabaasa bal'aa qindeessineetii jira. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo galaanitti hidhamanii turan manneen hidhaa godina addaa naannoo Finfinnee jiran garagaraatti dabarfamuu fi gariin ammoo eessa akka isaan jiran mirkaneeffachuu akka dadhaban maatiin OMN itti himanii jiruun gabaasa keenya birooti. Godina Shawaa Bahaa aanaa boosat gandoota garagaraatti hidhaan jumlaa qaamota nageenyaatiin uummata nagaa irratti geggeeffamaa jiruun daran hammaachuu jiraattonni OMN itti himanii jiruun kanas gabaabsinee himna. Godina addaa naannoo Finfinneetti gamoon magaalaa Sabbataatti jiga lubbuu namoota nagaa galaafate itti gaafatamaan waajjira konistiraakshinii magaalaa Sabbataa obbo Qananiisaa Badhaasaa gamoon jige hayyama ijaarsa darbii abbaa taayitaa konistiraakshinii irraa kennamee ol ijaaramaa kan ture ta'uu BBCtti himanii jiru. Kunis gabaasa keenya biraati. Barreessaa fi gaazexeessaan gameessi Oromoo Gadaa Gabraa bakka dhukkubsatee ciisutti kitaaba haaraa mata duree komaa jedhuun barreessaa osoo jiruu biraa boqachuu maatiin dubbatanii jiruun Faayisaa Eliyaas gabaasa BBC isinitti himte. Rakkoo hanqina sharafa alaatiin raafama guddaa keessa kan seene diinagdeen Itoophiyaa hanqina baajata birrii biiliyoona 100 biiliyoona 29 saaxilamuun himamee jira. Kuni hangafoota oduuti guutuun oduu har'aa kunooti. Idilee guyyaa irraatiif qabannasinitti himaanii Faayisaa Eliyaas jalqaba irratti injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa'eel Mooqilxuu Bahaa Oromiyaa aanaalee Harargee lixaa keessatti galmeessaa jiru hordofuun hidhamtoota mana hidhaatii baasanii ajjeesuu fi hidhaan hammaachuun himame. Oduu birootiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa humna haaraa leenjisee eebbisuu beeksisee jira. Muhammad Fantaalleetu qindeesse. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa'eel Mooqilxuu Bahaa Oromiyaa aanaalee Harargee lixaa keessatti galmeessaa jiru hordofuun humnoonni PP nama mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuu jalqaban jedhu jiraattonni. Hidhamaa ammaaf maqaan isaa hin baramin humnoonni tikaa bilxiginnaa mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuun aanaa mi'eessoo araddaa dhakaa daakuu keessatti gatanii jiraachuu jiraattonni himan. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo aanaa mi'eessoo araddaalee akka Dibaalaa dhakaa daakuu horaa kinteerii fi araddoota biroo keessatti waraana bilxiginnaa waan injifateef isintu abbaa shanee gargaaraa jira jechuun hawaasa nagaa magaalaa Asaboot keessaa hidhaa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. Jamaali biroo fi makkaa amme abbaa warraa fi haadha warraa yoo ta'an daa'imman isaanii lama wajjin hidhamanii jiru. Miseensonni maatii kun badii qabaatanii osoo hin taane oromummaa isaanii qofaaf qabaman kan jedhan maddeen sababa malee jiraattota nagaa hidhuun hawaasa daranuu qabsootti yoo kakaase malee qabsoo laaffisuu hin danda'us jedhanii jiru. Dabalataanis hidhamtoota to'atamanii harka seeraa jiran mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuun bilxiginnaa maal akka fayyadanuuf hin galu kan jedhan maddeen kun sadarkaa idila addunyaatti sirna kana gaafatamaa akka taasisu miidiyaalee fi hayyoonni Oromoo jabaatan irratti hojjechuu akka qaban dhaabanii jiru. Oduu birootiin waboon zoonii giddugaleessaa humna haaraa leenjisee eebbisiisuu beeksise. Waboon kaaba shaggar waraana jajjabee haaraa garee mooraa sadaffaa 1000 lakkaa'aman eebbisiisuu odeeffannoon dirree qabsoorraan dhaqqabe ni addeessa. Waraanni bilisummaa Oromoo jiddugala keessa sossa'u aanaalee cufa keessatti jajjabee haaraa leenjisee eebbisiisuun imala gara Finfinnee jalqaba milkeessuuf qabsoon daranuu kan finiinu ta'uu beekseera. Eebbii jajjabee zoonii giddugaleessaa tibbana walduraa duubaan geggeeffamaa jiru sababa rakkoo neetwoorkitiif suura fi suur-sagaleen kan hin ergamin yoo ta'u dhiyootti kan mul'atus ta'uu himanii jiru. Maddeen dirree qabsoorraa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif odeessa kana qoodan. Ajjechaan Oromiyaa bakkeewwan garagaraatti raawwatamaa jiru ajaja bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin akka ta'e miseensota paarlaamaa fi caffee kan ta'an hangaasaa Ibraahim fi taayyee danda'a saaxilane. Miseensi mana marii Federii hangaasaa Ibraahim ajjechaa abbootii gadaa karrayyuu dabalate guutuu Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo rasha namaa oolaniif ajajaa kan dabarsu hoggansa olaanaa Oromiyaa ta'uu dubbate. Gabaasaa bal'aa Siraaj Sabarraa dhageenya. Ajjecha Oromiyaa bakkeewwan garagaraatti raawwatamaa jiru ajaja bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin akka ta'e miseensota paarlaamaa fi caffee kan ta'an hangaasaa Ibraahimiif taayyee danda'a saaxilaniitii jiru. Miseensi mana marii Federii hangaasaa Ibraahim ajjecha abbootii gadaa karrayyuu dabalate Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo rasha namaa oolaniif ajaja kan dabarsuun hoggansa olaanaa Oromiyaa ta'uu dubbate.
Ajjechaan kutaalee Oromiyaa keessatti humna addaa poolisii Oromiyaa, poolisii idilee fi milishaa Oromiyaatiin uummata nagaa irratti maqaa shanee jedhuun raawwatamu ajaja hooggansa olaanaa humnoota tikaa bulchiinsa Oromiyaatiin ta'uun tibbana qondaalonni biltsiginnaa ifaan ifatti miidiyaalee hawaasummaa irratti dubbachaatii jiru. Ragaaleen bahaa jiran kunneenis miseensonni paartii biltsiginnaa Oromiyaa bakka lamatti addaan ba'uuf rakkoo keessootiin wal himachuu isaanii hordofeeti. Gareen qondaalota mootummaa naannoo fi federaalaa of keessaa qabu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaam itti gaafatamaa waajjira paartii biltsiginnaa Oromiyaaf caffee Oromiyaatti bakka bu'aa mootummaa fi qaaduu tasammaam itti gaafatamaa komishinii poolisii federaalaa Damballaash Gabra Mikaa'el itti gaafatamaa komishinii poolisii Oromiyaa komishinar Araarsaa Mardaasaam itti gaafatamaa milishaa Oromiyaa Abarraa Bunoom hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa Abarraa Warquu fi kanneen biroo garee maqaa shanee jedhuun guutuu Oromiyaa keessatti ajjecha saamicha lafaa fi manneenii akkasumas saamicha albuudaa daldala seeraan alaaf kanneen biroo irratti garee bobba'eedha jedha odeeffannoon keessoo paartichaati bahu. Gareewwan adda addaa biltsiginnaa keessatti wal morkee irra jiran kana keessa obbo Taayyee Dandaa fi miseensonni caffee Oromiyaa biroo akkasumas hangaasaa Ibraahimii fi miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa biroo akkasumas ammoo sadarkaa deetaa ministeeraaf abbootii taayitaa muraasaa ta'uun garee Shimallis Abdiisaa Damballaash Gabra Mikaa'eliif Araarsaa Mardaasaatiin gufuu eeda'amuu fi gufuu badhaadhinnaa hattootaaf daldaltoota maqaa jedhuun duula itti bananiitii jiru. Waldhabdee miseensota paartii biltsiginnaa Oromiyaa keessatti uumame kanaan wal qabatee xiinxaltoota siyaasaaf fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa gareen lachuu dantaa dhuunfaa isaanii irratti wal dhaban malee dhimma Oromoof Oromiyaa irratti wal hin dhabne gareewwan lachuu uummata Oromootiif yakkamtoota jechuun ibsaatii jiru. Waldhabuu gareewwan kana lamaaniitiin wal qabatee iccitiin ajjechaa ajaja bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiruu fi ture bahaatii jira. Miseensi mana marii bakka bu'oota uummataa Federii Hangaasaa Ibraahim yaada miidiyaa hawaasaa irratti kenneen ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu dabalatee Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti raawwatamaa jiru ajaja itti gaafatamaa komishinii poolisii Oromiyaa komishinar Araarsaa Mardaasaatiin akka ta'e ragaa bahe. Shira hojjetamee jira. Akkatti hojjetamee jira. Karrayyuun dibicha qalatteeti halkan guutuu du'aayii karaa sirna kabajattuutiin godhattee dhiiga addarra godhattee halkan guutuu wanta jechaa bulan. Gaafa 22 ganama poolisni dhaqee isaan marsee jechuudha. Sababni poolisni dhaqeef ijoollee shanee nama laba. Kan poolisatti kijiba himeetu poolisni san fudhatee ijoolleetti dhaqee jechuudha. Gaafa 22 sadaasa 22. Gaafa 22 gizeetti dhaqan nama 39 qaban jechuudha. Nama 39 qaban. Nama 16 bosona basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Shaneedha jaanii akkas godhan. Jarri shanee miti immoo kun hundi kataa'umu jiru komishiinarii poolisiitiin Araarsaa Mardaasaa. Abbootii gadaa Karrayyuu muddee tokko bara 2021 bakka jila taa'anii jiranitti humna addaa poolisii Oromiyaatiin marfamuun qabamanii murtee bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabboo Waaqoofiin ajaja itti gaafatamaa komishinii poolisii Oromiyaa komishiinar Araarsaa Mardaasaatiin ajjeefamuun ragaaleen keessoo sirnichaatii baanne mul'isu. Gareen ajjechaa kana raawwatu maqaa waraana bilisummaa Oromoo kan ABO shanee jedhanii waaman of dura qabuun sabboontota ajjeesuun miseensa shanee ajjeefne yookaan ammoo shaneetu ajjeese jechuun sabboontota danuu Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti garee fixeedha. Ministeerri deetaan ministeera nagaa fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'an tibbana dubbii fuula miidiyaa hawaasaa irratti barreesseen ajjechaan abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame hooggansa mootummaatiin ta'uu ibseetii jira. Dhimma kana irratti yaada itti gaafatamaa komishinii poolisii Oromiyaa komishinar Araarsaa Mardaasaa fudhachuuf itti bilbilee akkuma bilbila nurraa kaasanii heloonuun jedhaniin bilbila nurratti kan cufan yoo ta'u irra deddeebinee bilbiluufis bilbila nu jalaa hin kaafne. Hello. Hello. Oduu keenya gama birootiin qondaalota adda bilisummaa Oromoo galaanitti hidhamanii turan manneen hidhaa godina addaa naannoo Finfinnee jiran garaagaraatti dabarfamuu fi gareen ammoo eessa akka isaan jiran mirkaneeffachuu akka dadhaban maatiin Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himane. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo olaanaa obbo Mikaa'el Booranaa Kennasaa Ayyaanaa Battee Urgeessaa Lammii Beenyaa fi Daawwit Abdataa haala isaan keessa jiranis ta'e eessa akka isaan geeffaman wanti hanga ammaatti mirkaneeffatan akka hin qabne maatiin himanii jiru dabalata qabna. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo olaanoo fi gaazexeessitoota Saabaa ji'oota 7 oliif kaampii poolisii humna addaa Oromiyaa galaan keessatti hidhamanii turan tibbana adda addaan baasamuun mana hidhaa garaagaraa kan naannoo godina addaa naannoo Finfinnee jirutti isaan dabarsaa jiraachuun dhaga'ame.
Torban sadi dura kolonel gammachuu ayyaana mana hidhaa waayilan qabsoo isaanii waliin keessatti hidhamanii turan keessaa baafamuun gara magaalaa Finfinneetti dabarfamanii turan. Ergasiyaas himata haaraa itti banuun beellama manni murtii himata isaanitti bane ilaaluuf qabate irratti utuu hin dhiyaatin marsaa lammataaf dabarsuun isaanii ni yaadatama. Itti aansuun torban dura obbo Abdii Raggaasaa mana hidhaa keessa turan kaampii poolisii humna addaa Oromiyaa Galaan jiru keessaa baasuun achuma magaalaa Galaanitti kan argamu waajjira qajeelcha poolisii aanaatti isaan hidhuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan qondaalota adda bilisummaa Oromoo kaampii poolisii Galaanitti hidhamanii turan keessa Dr. Gadaa Oljira gara mana hidhaa Burraayyuutti kan dabarsan yoo ta'u, gaazexeessitoota Saabaa'oo Waaqoonolee Ibsaa Gaaddisaa fi Gurmuu Ayyaana gara qajeelcha poolisii aanaa Duukamitti dabarsuu maatiin himanii jiru. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo olaanoo obbo Mikaa'el Booran Kennasaa Ayyaanaa Battee Urgeessaa Lammii Beenyaa fi Daawwit Abdataa haala isaan keessa jiranis ta'e eessa akka geeffaman addatti mirkaneeffatanii akka hin qabne maatiin himanii achuma kaampii sana keessa tursiifamanii jiraachuu shakkanis kaampii sana keessa nama gaafachuun waan hin danda'amneef adda baafachuun akka itti cime OMN'tti himanii jiru. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo kanneen dabalatee gaazexeessitoota Saabaa'oo bakka tokkotti hidhamanii turan kanneen manni murtii waliigalaa Oromiyaa, manni murtii olaanaa federaalaa fi dhaddachi mana murtii waliigalaa federaalaa yeroo adda addaatti bilisa isaan baasus poolisiin ji'oota 7 isaan dho'isuun maatii fi abukaatoo isaaniitiin akka waliin qunnamne taasisaa turu abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tuulii Baay'isaa OMN'tti himanii jiru. Barreessaa fi gaazexeessaan gameessi Tasfaayee Gabraab torban dabre lubbuun dabruu hordofee iddoo dhukkubsatee ciisutti kitaaba biroo haaraa mata dureen isaa Komaajoo barreessaa akka ture maatiin himane. Tasfaayeen barruu yaadannoo isaa irratti hojiiwwan 4 mata duree isaanii barreessee yeroo karoorsuun argaa ture. Erga itti wayyaa'e booda kitaaba Saqqawsameeraa jedhu barreessuus yaadee ture jaha obboleessi isaa. Oduun kun immoo kettaanitu isiniif dhiyaata. Barreessaa fi gaazexeessaan gameessi Tasfaayee Gabraaf torban dabre akka lakkoofsa Itoophiyaa jimaata muddee 15 bara 2014 du'aan addunyaa kanarraa boqate. Haa ta'u malee barreessaan gameessi kun iddoo dhukkubsatee ciisutti kitaaba biroo haaraa mata duree Komaajoo barreessaa akka ture maatiin isaa ni himu. Namni kun dhukkubsatee ji'ootaaf yaalii fayyaa taasifamaafii ture. Tasfaayeen wal'aansa baqaqsanii hodhuu fi taasifamee fi dilbata muddee 17 bara 2014 hospitaala irraa ni baajamee osoo rakkoo fayyaa biraatiif saaxilamuu obboleessi isaa Nagaasiin hime. Guyyaa boqote san ganama Tasfaayee waliin haasofnee turre dilbata muddee 17 hospitaala irraa ni baa ture. Tasfaayeen wal'aansaaf gara Naayiroobii kan dhufe ji'a tokko dura ture. Wal'aansa baqaqsanii hodhuu erga taasifamee fi booda wayyaa ture. Haa ta'u garuu Tasfaayeen baatii 2 dura ture kan dhukkubsatee jaa obboleessi isaa. Guyyoota xumuraa sodaan keessa isaa akka hin turre obboleessi obbo Tasfaayee Nagaasiin ni dubbatu. Inuma wal'aansa baqaqsanii hodhuu booda waraqaanaaf kenni nan barreessaa jechaa nagaafachaa ture jaa. Kutaa baqaqsanii yaaluu keessaa wayita bahu mata duree kitaaba itti aanu koomaa keessaa jechuun barreessee ture. Barreessuun itti ulfaatus ni yaala ture jaa. Koomaa mata duree jedhu kanaan barreessaa fuula 10 gahee ture jaa. Tasfaayeen barruu yaadannoo isaa irratti hojiiwwan 4 mata duree isaanii barreessee yeroo karoorsuun argaa ture jaa obboleessi isaa. Erga itti wayyaa'e boodas kitaaba Saqqawsameeraa jedhu barreessuus yaadee ture. Tasfaayeen yaadota sammuu isaatti dhufan galmeessaa erga qabatee booda yeroo garagaraatti barreessa. Kitaaba nan eegala jedhee eegalee hin fixu. Tokko osoo barreessuu kan biraa eegala jechuun obbo Nagaasiin waa'ee obboleessa isaa hima. BBC odeeffanname. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat gandoota garagaraatti hidhaan jumlaa qaamota nageenyaatiin uummata nagaa irratti gaggeeffamaa jiru daran hammaachuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himane. Gandoota hidhaan itti raawwatamaa jiru keessaa gandi Rukeechaa isa tokko yoo ta'u ganda kanatti gaafa muddee 20 bara 2020 akka manguddoo umriin isaanii ganna 65 ta'e aadde Shittoo Irpheechoo fi intala isaanii mana jireenyaa isaaniitii butuun mana hidhaa aanaa Boosat magaalaa Olanchinnitti dabarsanii jiru. Ji'a 3 dura ammoo abbaan manaa isaanii obbo Badhaadhaa kan jedhaman humna waraana PPtiin mana isaaniitti baasanii ajjeesuun bakka itti darbanii turan. Kana malees maatii kana ilma isaaniis humnoota kanaan ajjeefamuu fi manaa fi qabeenyas jalaa barbadaa'ee jiraachuu odeeffanne.
Sirni dantaa dhuunfaa isaa fi olaantummaa saba qeenxeelalisu bilxiginnaan saba wayyabaa Oromoo ilmaan isaa maqaa garaagaraa itti moggaasuudhaan duula duguuggaa sanyii irratti bane raawwachaa jira kan jedhan maddeen sirna kana ofirraa fonqolchuuf ammoo Oromoon tokkummaan ka'ee falmachuu qaba jechuun dhaamee jira. Godina addaa naannoo Finfinneetti gamoon magaalaa Sabbataatti jigee lubbuu namoota nagaa galaafate balaa kanaan lakkoofsi namoota lubbuun dabranii 4 ta'uun ifamee jira. Muhammad Fantaalee dabalata qaba. Godina addaa naannoo Finfinneetti gamoon magaalaa Sabbataatti jigee lubbuu namoota nagaa galaafate balaa kanaan lakkoofsi namoota lubbuun isaanii dabreen 4 gaheera. Namoonni balaa kanaan miidhamanis hojjettoota guyyaa dhiira 2 fi dubartoota 2 itti gaafataman waajjiram konistirakshinii magaalaa Sabbataa obbo Qananiisaa Badhaasaa gamoon jige heeyyama ijaarsa darbii abbaa taayitaa konistirakshinii irraa kenname ol ijaaramaa kan ture ta'uudhaan BBC'tti kan hime. Suuraan miidiyaalee hawaasummaa gubbaa naanna'aa ture gamoon jige namoonni rifaatuun itti marsan yeroo daawwatan mul'isa. Abbaa taayitaa konistirakshinii irraa heeyyama abbaa darbii tokkotu kenname. Haa ta'u malee abbaan ijaarsa kana geggeessu darbii 5 ijaaraa turuudhaan BBC'n obbo Qananiisaa odeeffachuun kan gabaase. Sababni jiguu gamoo kanaa inni guddaan hin beekamne. Rakkoo ogummaati moo rakkoo diizaayiniiti moo qulqullinaan wal qabatamoo kan jedhu koreen hundeeffamee qoratamaa akka jirutu addeeffame. Balaa mudate kanaan namoonni 4 kan lubbuu dhaban yoo ta'u reeffi namoota 3 barbaadamee argamu inni tokko wal'aansaaf hospitaala dhaqqabee achitti akka du'eetu gabaafame. Oduu keenya xumuraatiin rakkoo hanqina sharafa alaatiin raafama guddaa keessa kan seente dinagdeen Itoophiyaa hanqinni baajataa biliyoona 129 gahuun gabaafame. Sababa waraanaatiin lamshee daddaaqaa kan jiru dinagdeen Itoophiyaa qaala'insa jireenyaa fi hanqina baajata guddaa ta'e keessatti kufuusi gaazexaan Addis Furniture gabaase. Waraanni Itoophiyaa keessatti babal'ataa deeme dinagdee biyyattii duraanuu laaffatee dhufe kan daranuu miidhe yoo ta'u yeroo ammaatti hanqinni baajataa qarshii biliyoona 129 ga'uun isaa gabaafamaatti jira. Sababoota hanqina baajataa kanaa uuman keessaa sharafni alaa dhabamu bittaa meeshaa waraanaa Abiy Ahmed taasisaa jiruu fi qoqqobbii dinagdee biyyoonni alaa sababa cabiinsa mirga dhala namaa biyyattii keessatti raawwatamaa jiruun ta'u ogeeyyiin dinagdee himanii jiru. Yeroo ammaatti idaan Itoophiyaa irra jiru yaaddoo guddaa waan ta'eef biyyattiin waggaatti dhala idaa kana doolaara biliyoona 5 kaffaluu kan qabdu yoo ta'u baankii addunyaa fi fandiin maallaqa addunyaa IMF liqaa fi gargaarsa dabalataaf haal duree kaa'uu isaa gabaafamee ture. Oduun teenya isaan gammaatti daawwattaniidha. Oduu teenya irraa odeeffannoo gaarii akka argattan abdii qabna.